Abbaa abdiiniif Nasraan gonkumaa wal fuuchuu hin danda'an. Bor waan rakkan nuuf hin jedhedha. Yeroo akkana jedhu. Arabdi anaaf fidata bakka faayisaa bayaati. Duraan wayi sitti malee. Abdii an abbaa abdiin baanu. Abbaa abdii dura dhiirti ati jaalatte ni jirti. Gaafaan baradhuma. Abbaa abdii haati abdii ni bareetti mun bareettu. Yoo jaalalti beekta waan nama goone qabdu namni jaalalaan dhugumaan qabame waan kana yoo asitti himte sirraan fudhatu dhugaayyuu yeroo jalqabaatiif namni siin jaalatti anuma moo nama biraatiin haa gaafadhu namni siin na dura jaalatte jira. Yoo jaalate moo Nasra. Walii gallee jira Hamzaa yoo dhugatti wanni ati dhugaa taate ijoollee inni qabuudhiis jaartii inni qabuudhiis abbaan abdii na bira dhufuun fadhaa akkana bira dhufuun fadhaa kanatti miira keessa nagaltu natti naasaayina yoo jaartii sadii qabaate afreessaananaa yoo ilmaan 10 qabaate ilmaan sananaa dhalaa 15 qabaachuu qabaa. Abbaa abdii soomii bor akkanan jettu giiftii koo bor akkanan jettu gaafa rakkoo nanii tanu nan caccabsiitanu ustaaz Hamza isinillee jarmaniin jirtu dhuftee nan caccabsitu nanii too buleetti keeti gaafas sididu jechuuf deemta baru. No. No. Mubarak waan takka tanaa galee jira. Yoo haati abdii dhuftee abbaan abdii gaa haadha abdii tana fe'ee Nasraa duratti yaa bareedduuti jee dhungate gaafa san isiin duute moo hin duune? Hinduu. Miira keessa dha. Kara dhungata maaliif hinduu afaan irraa murame? Haya abbaa abdii maatiif hinaa gootu abdii isa jira haati abdii isa jirti. Abbaa abdii wanni beek gaafa baaliyaa kee wajjin diraamaa dalaguu akka jaarsaa akka nama guddaa maxxalee abbaa abdii itti baasan Naayiroobitti. Mee ati us haadha abdii tana ni nyaate moo? Ati boodoo si nyaate isa si fee yoo dhabu. Ilaala afaan qabate badee keena. Nasraa dhiis nurraa. Hai gaafadha. Muutiin godhaa gaafadha. Gaafadhu haadha abdii isa keessa abdii isa jira abbaa abdii. Hono tanan jami wayan cabe haya Allahu akbar haya esa jiran malan jere jiran eruma barbaade eruma beti de bale kay eruma beti e satteru mudabi jiranu drama dabi mali jetti lala eshi abba ni yetti koy ustaz na gafatan ni eyemti himi bababdi na jarri narraa fagoon jiru. Haya. Horiyyuu qabee isa lakkisiisuu danda'a. Ono jara na dhagaa jirtan nama 755 jira. Abbaa abdii haati abdii ni bareetti mun bareettu. Isiin diimtu. Taak. Kaarruu qabdi. Allahu akbar laamu. Ammallee dheertu. Allahu akbar sadi way bada'ay. Funnaan isii kunneen xiqqishoon dheerata. Haya. mataa lattesh Dadaallee guddaa qabu. Ada di bawah. Oh iya. Meme ismatan rati kono hi me adab di tan rakai sin fakkatur ran wodi. Mil silen kobe guduri soddom jaha keeyyatti. Haya. Irra caalaa koko keeyyatti yeroo hedduu salirra wal bulu turre. Daftee dallanti gizee hinaaffaa guddaa qabdan mallee akka malee. Waanin dhagee jira abbaabdi waanin dhagee jira waan isin guyyaa irraa boodaatti adda deemtan. Sababaa ati intala mucaa isii tokko habade si gaafachuu jirtuuf intala sana ajjeefte jaanii dhugaadha. Amma maal asaati ta'uu uummata duratti uummanni nagaati.
Awwaala kana na ati intalti dhufteeti abbaa abdii ilmootii takka gamana badee jaanii gartee jettee isii si gaafachaa jirtu haati abdii fiidee dhuftee dhagaa fi gadhiiftee jaan dhugaa mi dubbiin sanifi. Yoo ta'u kuttee amma sun ilmoo kuttee jirti. Haa. Si carraasiiti. Maal goona ree wanni mara waan rabbi katabe. Fi dubbiin san dhugumaami. Dhugaa ta'uu sitti nu jiraan. Kanaan baana addeeti yakutte karaa firaana quba qabaadhu haya. Wanni. Problem banamti. Oke, warna terang tehnya wanjir tuh namanya waktu nama cuma tadi tidak berdaya bakam tuh senteti. Anu ninjira, wanti kan sodatina. Wallah, anu ninjira. Amma apne jirta sama fuulduraattis yaadaa jirra malee bar. Humna rakkatina walii galee jira Hamza yoo dhugatti wanni ati dhugaa taate ijoollee inni qabuudhiis jaartii inni qabuudhiis abbaan abdiina bira dhufuu fadhaa akkana bira dhufuun fadhaa nu gargaari. Olega ani siniin gargaaraa moo gaafa achi ijaa fi funyaan sirraa haqa manan keessan jiru. Wanti kan ta'u. Abdii ati qeebaltee jirta. Yoo haalli biyya. Kana lan taarikha yaadachiif naan gurbaan duraan mirkaana qabu kakannaa ta'e gartee. Miira keessa jira waan duraa yaadataa jira bar. Waan duraa yaadachaa jira. Waan duraa yaadataa jira. Dhugaa qabda maamiti. Yoo haalli middate jechuun isaa yoo akkaataan itti achi dhaqu argadhee jechuu isaati. Akkana jette Oromoon lafa taanii samii irratti manan ijaaranii jaansii galee yoo niifi middate jechuun akkaataan itti achi dhaqu yoon argadhe jechuu isaati. Hamza ati akkas jechuu dhiistee rabbiitti gargaara rabbii gaditti abbaa abdiitti gargaara jechuu qabda turte sii galee. Abdul Karim Wanjo abbaan abdii dhugumatti afaan Amaaraan beekne mootii jira. Sii galee Hamza. Siin waan kana kaase wanti karra murteessi waan hawaasni ragaa sibbo siin gargaara jette fiidiyoon isa waraabamtee jirti argee jiraani. Laal nasraa teenya ani ilmaaniin qaba abbaa ilmaaniiti jiruu jiraachuun fadha. Naaf yaada abdii wal afaan nuun fide. Haadha abdii anaaf fida taphataa faayisaa bayaati. Duraan wayisitti malee. Haati abdii an abbaa abdiin baanu. Haati abdii. Yoon abbaa abdii Jarman fide yoggaa dura Jarman dhufte ati miti nan dhufti. Haa dhuftuu kaa dhugaa. Addisanii maa rakkattaati nama shari'aa himuumi nama dhiirtu akka ragaa furii fuudhuu qabdi jedhuu miti maa akkana gattaati. Maali akkana jechuun maal jettu? Ati isa maali hin himu jirta? Abbaa abdii darabbii xiiba sidi biyan keessan jiru kunoo ka abbaa abdii haadha abdii qaba haati abdii nama galaafattee nuun diddeen coon. Yoo jaalalti beekta waan naman goone qabdu namni jaalalaan dhugumaan qabame waan kana yoo ati ittiin sirraan fudhatu dhugaayyuu ittiin fakkaatu. Yoo jaalalti dhugaa onnee isii keessa seefamte waan hinaaffaa jedhan sanii biran jirtu siin. Amma namni gariin hinaaffaa jedhan namni gariin maanarra fuuta jedhan waan kan amma onnee isii keessatti seefamtee jiru. Isiin anumaaf isii walitti dhufuudha kaayoon isii guddaa kan argu jira. Hamzaan beektaa abbaa abdii eega mana murtii daalachaa dhiisee kana akkanuma dubbii qaqqabbanootu ta'a kan namatti kenne kan nama sodaachifne namatti haasaa eegale siigale. So Hamzaa keenya dhiisi filima akkasitti ilmaa deeroodha. Yoo dandeesse yoo dandeesse Nasraa yeroo jalqabaatiif namni siin jaalatte anuma moo nama biraatiin haa gaafatu namni siin dura jaalatte jira. Yoo jiraate Nasraa. Yoo jaalattanii duubi
Dhaab Ogita ka General Nasra. Basa. Anak berapa General Basa General. dhaab oggota akkasuma dhaab walii. Haqa dubbadhu haqni gar. Bazzii bootaa haqni gar. እሺ Hak kita nagar. Hak kita nagar. ተናገር Haqni gar. Haqni gar. እሺ እኔ ማቀኒ ማሊ በር አኒማ ተወቀራ ለደምቴው Abbaa abdii dura dhiirtee ati jaalatte ni jirti. ጋፋን በረዱ መረ በሩንሳት Allah akbar. Abdul gargaarsi ummata keenya ogita kana obsa. Gargaarsi ummata keenya ka cinaaksan kan lolarra jiru kan beelaa fi lolli irratti wal geessaniif gargaarsa guruu jira dhiyeenya dubbatamee ture waamichi yoggaa godhamu dhageessanii jirtan na fakkaata. Gargaarsi sani yoonii fi bal'ina akka keessi himamu feete ustaadonni faansiif himanii Qaceellatti ibsinaaf. Haya. Gurbaan ati jaalatte san. Gurbaan ati jaalatte san. Istiin ammas si jaalatamoo sin jaalatu. na fitachiis Inni jira gaafa jaalatamoo jaala waliin jira eessa dhiifte. kan osuma barachuu jirruutumaa osoo wallolle akkanuma wal dhabnee adda hafne sababa maatiitti adda hafne maatii hin ta'u gurbaan kun durriidha jaaninaa lolanii. Okay, yeroo takka jeneraal na galchaa ustaaza mana cufsiseetiin fide. Sababa maatiitiin adda hafne. Mubeena sinjiro kwa Aliyi, mubeena sinjiro. Qoy aga mubbeen dhufu akkasuma nu taa'anii. Haya. Sababa maatiitiin abbaa haftan. Waggamee waliin turtanis isa. Oh. waliin hin turre waliin ni barannaa manuma barumsaa turre malee wanti wajjin turre hin jirtu garuu wal jaalannee turre faamiliin waliin jaalatan midhaan kan hin jaalanne waa warra kan jibbaan illee firaan dhiiseera. Dhiifama ustaaz mukaalamaan naa dhufee kee. Ayyee. Mukaalamaan naa dhufee kee Nasra wanna akkasiisurraan eegamu. Abbaa abdiiniif Nasraan gonkumaa wal fuuchuu hin danda'an. Waan akka nuufan jedhedha. Yeroo akkana jedhu Nasraa ati isarratti xiqqaadha yookiin akkasiitu hin taane abbaa abdii waadaa galeera jedhanii haadha abdiiti. Kijiba kuni kijiba. Sibiila ciniinee ani gaawwanni ka jibsiisu hin jiru Nasraa. Kijiban jedhatti sila ni meeman shamarreen eeruma beete. Maatii guutuu kijibsiifti yoo barbaadde lakkiibboo namatti burra kaa'e akkasii miti ababba kanatu beekaanii waliin baranne waliin duune kaane faa jetti yoo barbaadde isa kana natti dhiiste nan beeka. Kanaaf inni sibiila ciniinee daaraa afuufee hanqaaquu cabsee yoon sirratti fuudhe akka hanqaaquu kana naa cabsu akka daaraa kana maal naa godhe akka gatee sibiila ciniineeraa jechuun haadha waleef. Kana jenna Nasraa koo. Eenyu si zawwalee mubee? Eenyu si zawwalee? Nama isa beeku. Abbaa abdii nan dogoggoree? Dhugaadha abbaa abdii. Sagalee ol kaasi. Sagalee itti ol kaasi. Jilla gaan jirtu garuu abbaa abdii naa sobsisu. Sagalee itti ol kaasi. Gaafannoo abbaa abdii. Sagalee ol kaasi. Abbaa abdii sagalee ol kaasee dhamaara. Sibeetti Nasraan. Sagalee ol kaasi nu dhageessi sagalee ol kaasi akka nu dhageenyu sagalee. Abbaa abdii narratti dhiisuu jirtaami waan narratti dhiibuu jiran. Abbaa abdii koo. Hojii dhabeetii meerra waan irratti hojjettee meerra. Maal sirratti hojjette? Jarri milkooyte egaa. Mubee kiyya jeneraalii fi Sheekharoobe orgal jeneraalii fi Sheekharoobe duraan gabbu'a. Jeneraal naa galchi dura dafi. Jeneraal. Ayyee laa maa inni beektaa Aliyyi kiyya bor waan nama walitti buusu bori waan abbaa abdiitii fi waan Nasraa abbaa abdiif Nasraa biratti nu bari. Nama walitti buusa gandaaf ganda walitti buusa waa hedduu fiduuf deema hadha yoo irraa dubbannee hin kunne bori dubbii biraatti caa amma qeerroo koo gadi bu'iti Sheekharoo beekalcheetanii